Ashabar kafuunee asirra jirtu nagaaf jaalalli tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube chaanaal kiyyaa. Warroonni chaanaalii kanaaf maatii ta'uudhaan barbaadanii laayikii fi sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a. Akkasuma warri maatii taatanii jirtan immoo hirmaannaan keessan akkuma jirutti itti fufuu yeroo seentanii viidiyoo laaltanitti immoo biliis laayik osoo hin godhiin hin baay'ina. YouTube chaanaalii kiyyaa naaf guddisaa sheer gochuun hiriyoota keessan biraan ga'aati. Wanta isinitti himu keessaa waa tokko lama kan isiniif ta'u nama argatu jedhee namanaa waan argattan immoo hiriyoota keessan bira akka ga'uudhaaf sheeritti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Tolii viidiyoo darbe irratti juusii mana keessatti akka salphaatti hojjetamu garuu fayyummaa keenyaadhaaf gahee guddaa kan taphatu akkasuma jabina qaama keenyaa fi akkasuma jabina lafee keenyaaf illee akkasuma immoo fuula keenya irratti finnisni kan babba'uudhaaf kiyyaara yookiin kan bareedina jedhamu suni gahee guddaa akka taphatu isinitti himeetiin ture jechuudha. Isa kana immoo jaallattaniittu jedheeti yaada. Yoo jaallattan immoo laayik godha. Har'a immoo warra fuula keessan irratti finnisni ba'ee gaafa ba'u immoo gaafa deebi'ee fuula keessan irraatii badu immoo bakki sun gurraacha'eetii kanaaf yookiin buraan burree kan ta'u jechuudha. Bakki finnisni sun bahee deebi'ee badutti gurraacha'ee kana fuudhaaf maaliin akka ofirraatii balleessitanii isinitti himuutii barbaada. Turtiin keessan haga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin haa ta'u. Tolii warri finnisni fuula keessan irratti ba'ee balleessuudhaaf jettanii kireemii garaagaraa fi akkasuma saamunaalee garaagaraa illee jijjiirtanii fuula keessanii garmalee isin jalaatii balleessee waan akka buraan burree taasiseedhaa fi tokkoffaa irratti kanan isinitti himu kireemii garaagaraa kana saamunaa kana jijjiirtanii fayyadamuu keessan irraa kanneen akka furuutti nyaachuu juusii mana keessatti hojjetamuu fi keessaniiti akka salphaamatti jechuudha. Waan argattan hojjettanii osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Maaliif finnisni gaafa fuula namaa irratti babba'u dhiphina keessa jirutu gara duubaatti fa'aa waan jedhamu jechi jedhamu waan jiruudhaaf sana ofirraatii balleessuu yookiin amma tokko ofirraatii qannasuu dandeessu jechuudha. Veejiteebiliin baay'ee faayidaa guddaa waan qabuudhaaf nyaanni keessan illee otoo gara kanaa ta'e warri fuula keessan irratti finnisni baay'atu baay'ee filatamaadha jechuun barbaada. Lammaffaa finnisni gaafa fuula keessan irratti shif jedhu yookiin xus jedhee kan ba'u yoo ta'e harkaan osoo tuttuquu dhiistanii baay'ee gaariidha jechuudha. Harkaan gaafa tuttuqxanii inuma baay'ata malee bakka biraatti dabalamaa deema. Yeroo sana immoo fuulli keessanii isin jalaatii badaa deema malee homaa tokko wanti jijjiirama agarsiisu hin jiru. Saamunaatti soofuu, kireemiitti soofuu, vaaziliinii fa'aa waan argitan hundumaa itti soofuu, loomii fa'aa jiru, timaatimii fa'aa, dinnicha fa'aa isa kanatu itti soofuudha baattanii utuma xuquudhaa dhiistaniiti jijjiirama qaba hin badaa jechuudha. Akkuma bahe sana deebi'ee baduutii danda'a, bakki isaallee gurraacha'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf xuxuqaarraatii of eeggadhaa. Harka keessa waa tokko tuttuqtanii warri fuulli keessanii rakkina akkasii qabuudhaaf of hin tuqinaa. Harka keessanii naqatiin akkasuma bilbila keessanillee tuttuqaa oolchanii deemtanii fuula keessan gaafa tuqxan inni kunillee isumaaf sin saaxila jechuudha. Maaliif durayyuu fuulli keessan rakkina waan qabuudhaaf isa kana gaafa argate immoo ittuma baay'achaatii deema. Sadaffaanii tiraasirra ciistanillee jechuudha. Waanuma gara fuula keessanitti dhiyaatu osoo qulqullina isaa eeggachanii baay'ee filatamaadha. Maaliif tiraasiinii fuula keenyatti waan siquudhaaf sanallee hin jaallatu jechuudha warri fuulli keessan finnisa qabu. Kanaaf dursa isa kana osoo fayyadamtanii inni arfaffaa fi inni dhumaanii wanta viidiyoo kanarratti argitantu jira. Beebii fees kan jedhamu jechuudha. Beebii feesii fi kunoo kireemii kana kunoo viidiyoo irra isinii kaa'ee jira jechuudha. Isa kana adiin kun immoo sooftii kan fuulaati jechuudha. Inni gararraa immoo vaaziliinii noormaalii vaaziliinii orijinaaliidha jechuudha. Isa kana gaaziin kuni inni bilqaaxii kana keessa beebii fees inni jedhu kuni gatii masalphaatiinidha kan isin argattanii bakka barbaadanii argattu. Garuu otoo orderii gochuudhaa baattanii gaariidha.
Maaliif bakkuma suuqii makam keessaa iyyuu hin argama waan ta'eedhaaf ani orderii irraa bitee namatti fayyadame waan hin argineedhaaf orderii godhaa isiniin hin jedhu. Bakkuma kami suuqii kamirraallee gatii gadhaanaatiinidha jechuudha kan isin argachuuti dandeessanii. Achi booda erga bitattanii booda akkaataatti itti fayyadama isaa kun sooftii kan fuulaa jechuudha kan meekaappii garaagaraa ittiin fuula keenya irraati qoorsinu sana irratti xabgootanii kan bilqaaxii sana keessa jiru. Fuula keessanitti dibdu jechuudha. Wanta akka bishaaniiti kan keessa jiru kalariin isaa bunniidha yookiin biraawun isa jedhamu xiqqoo nama guba jechuudha. Yeroo fuula keessanitti dibdan garuu yeroodhaa booda suuta jedhee suutaan adeemsa suutaan wanta fuula keessan irra jijjiiru sana isa bakka finnisni bahee gugurraachessee fuulli keessan akka malee isin jalaatee ta'e noormaalii ta'uu dide sana isiniif gara noormaaliitti jijjiiraa jechuudha. Kanaafi beebii fees kan jedhu kana fayyadamaa viidiyoo irratti kunoo isinitti agarsiiseetiin jira jechuudha. Vaaziliin noormaalillee fayyadama. Kireemii kanallee jechuudha. Kireemiin kunis faarmaasii irratti bitachuu dandeessu. Akkuma gaazii kana gaazii jechuun beebii fees jedhamu kana jechuudha. Bitattanii yoo itti fayyadamtan fuula keessan irraatii baduu danda'a. Garuu isa kanaan dura wantoota dura isinitti mee irratti xiyyeeffachuuti qabdu. Maaliif wanti gara fuulaatti bahu yookiin gara alaatti bahu yeroo tokko dhukkuba gogaarraatii mul'atullee jedhama. Yeroo tokko immoo wanta keessa jiru dhiphina keessa jirutu gara alaatti ba'a waan jedhamuudhaaf isa kana nyaanni isin nyaattanillee jechuudha. Nyaata isin nyaattan irrattillee xiyyeeffachuu danda'a. Finnisni kun fakkeenyaaf gosa nyaataa keessaa foon handaaqqoo jechuudha. Foon handaaqqoo ijoolleen gara biyya hambaa jirtanii inni zayitiidhaan xabbafamu suni jechuudha. Akkasumatti noormaalii zayitiidhaan xabbafamee nyaatamu suni baay'ee balaa guddaa qaba jechuudha. Harsasiyyaa kan jedhamullee namatti fida. Finnisallee fuula namaa irratti fida jechuudha. Nyaatallee nama cufa appitaayitii namaallee gara cufuutti deema. Kanaaf isa akkasii faarraatii yoo ta'u of qusattanii ofii keessanii hojjettanii qulqullina isaa eegdanii yoo nyaattanii finnisni suni akkasini isin irratti hin babbaane ofirraa ittisuu keessanii jechuudha. Kanaaf foon handaaqqoo suni keessumaa warra finnisaa fi harsasiyyaa garaagaraa qaama keessan dhukkuba gogaarraa qabdaniidhaa fi gaarii miti sararaallee of qusadhaa isiniin jechuu barbaada. Kun kireemii xiqqaa kana barreeffama irra jiru dubbiftanii faarmaasiirraallee suuqii kam keessaallee salphaamatti argachuu dandeessu. Vaaziliiniis kunuuti beebii fees kan jedhamu kunis hin mul'ata. Kanaaf isa kana bitaatii itti fayyadamaa yoo kan isin didha ta'e malee callistanii moo hin fayyadamina. Maaliif borus tariisuma fidisaniin jechuu danda'a waan ta'eedhaaf dursa wantan isinitti hime hundumaa irratti xiyyeeffadhaatii erga yaaltanii isiniif ta'uu didee gara dhumaa irratti osoo kana fayyadamtanii kun jijjiiramaa waan qabuudhaaf anis ofii kootii waan hin argeeffan garuu kana fayyadamuus jalqaba yeroo duraa nan tuttuqan ture jechuudha. Fuula koo irratti wanti xiqqoo yoo bobba'u nan tuttuqa. Tuttuqaan sun immoo ittuma baay'isee akkuma isiniin jedhe bakki isaanii gugurraacha'e jechuudha. Gaafa sana kana gaafan fayyadamu narraatii balleessee jechuudha. Itti deebi'een fayyadamne garuu rooma sana na fayyade sana booda deebi'ee sin fayyadamne wanti sunis natti hin deebine gugurraachi sunis fuula koo irraatii badee noormaalii ta'ee akka kanaatti jira jechuudha. Kanaaf faayidaa ni qabaata garuu isa kana fayyadamuutti jarjaruu yookiin ariifachuu keessanirra jalqaba kanan isiniin jedhe sana osoo fayyadamtanii isatu faayidaa isiniif qaba fayyummaa keessaniif illee jechuudha. Kun gogaama keessan irratti malee wanti isin fayyaduu hin qabu. Nyaanni nan nyaadhaa isiniin jedhu furuutii veejiteebilii akkuma isiniin jedhe fi juusii burtukaanii jira, avokaadoon jira, maangoon jira, juusiin loomiillee jira. Loomiillee osoo baay'isuudhaa baattanii maaliif loomiin xiqqoo dhiiga irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a waan ta'eedhaaf keessumaa warri dammaanus yookiin hir'ina dhiigaa qabdanii loomii osoo baay'isuu dhiistanii gaariidha. Garuu loomiin asiidii cimaa ta'e yookiin paaworii waan qabuudhaaf baay'inaan otoo fayyadamuudhaa baattanii zinjibileellee akkasuma jechuudha. Kaarotiin illee baay'ee gaariidha fuula keenyaaf.
normaalii taasisaa jechuudha. Ijoolleen baay'een gurraacha bifti keessan gurraacha yoo ta'e diimachuuti kan barbaaddan. Bakka bifti keessan akka jijjiiramu kan barbaaddan yoo ta'e inni kun yooma isin hin fayyadu garuu bifa keessan normaalii fuula keessan irratti kan waan tokko tokko hin jijjiirre normaalii dhaafii isin gargaaruu danda'a jechuudha. Juusii kaarotii illee fayyadamtan kaarotiin qaroo ijaarratti illee gahee guddaa qaba baay'ee gaariidha. Akkasumas zinjibillis jechuudha fayyummaa keenyaa fi baay'ee nu fayyada. Akkasumas zinjibilli sagalee namaallee ni bareecha jedhu akkasumas sagalee dubartootaa jechuudha. Kanaaf isa kana fayyadamaa argaa isinii ta'uudhaa baatee gara dhumaarratti carraan isiniif kennee ofii koo waan fayyadamee argee fi kunoo isa kanadha. Akkuma isin argitan viidiyoo irratti sooftiin isin ittiin fayyadamtan kunoo kana erga saamunaa normaaliidhaan fuula keessan dhiqattanii booda gaazii kana fayyadamtu jechuudha. Gaazii jechuun beebii fees isa jedhamu kana wanta bilqaaxii keessa jiru sooftii xixiqqoo kanarra xiqqoo ishee buustanii erga fuula keessan irra akkuma nama meekaappii dibatutti dibattanii booda irraa erga balleessitanii kireemii kanallee fayyadamuu dandeessu. Vaaziliin normaalillee fayyadamuu dandeessu. Homaa rakkinni inni isinitti fidu hin jiru. Kan biraa keessaaf duuba gogaa irratti illee keessa keessan irratti illee miidhaa kan hin finne finnisa kanaa waliin wal qabate jechuudha. Hirdii yookiin kurkumsa jedhamu afaan arabiffaatiin hirdiillee jechuudha. Shayii isaa danfistanii osoo dhugdanii keessaniifis gogaa irrattis baay'ee faayidaa guddaatti qaba. Akkasuma immoo warri akkuma loomii isiniin jedhe loomiin baay'isina loomiin dhiiga irratti rakkina qaba isiniin jedhe sana hirdiin kunis warra dhiibbaa dhiigaa qabdaniidhaa fi xiqqoo wal faallessa jechuudha. Maaliif warra dammaanusii qabaniidhaa fi hirdiin hin eeyyamamu malee fuulaaf baay'ee gaarii ture. Keessa keessaniif illee bareedaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wanta isin miidhuu fi isin miini adda baastanii erga beektanii booda itti fayyadama isaa osoo hin beekin immoo hin fayyadamiina isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Hamma dhumaatti hordofaa. Warri wanta isiniin jedhe hundumaa gootanii isiniif ta'uu dide gara dhumaarratti carraa kana fayyadamoo qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Share gochuun immoo hiriyoota keessan biroo biraan gahaa. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Lafa jirtanitti hunduma keessanii nagaa waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Akkasuma warri chaanaalii kanaaf haaraa maatii ta'uudhaa barbaadan laayikii fi sabiskiraayib gochuun nu waliin hirmaadhaa isiniin jechuu barbaada. Horaa bula.